wannan goone yeroo record gootan yeroo gootan guutuma goradda drama kan irraa murtanii waan biraan fakkeessina sinigale so karakter drama ni nammo isinuma itti fufu naki inimin okay aye abbaan fede studio fede haa jalqabu fedu zamaanotu jalqaba itti nufuftanii sambodarra nusodanii an dhumarratti kanin seen irratti maal network qabu jira please tap tap ni mul'ata qabamne zamaano me qabu koy zamaano qabu koy network ite tolchi guyyaa gaayi rabbi naman qabin amma itti fufeeyya dinite derbo bardi lumadeeti Dilitanteti darastichana bago maal sina gaati jimarra ciisaan olimme uste gaa namni dalgatu fiqan abo darasticha ulaa namaa jalaa dadhabne goflala eejatti biddeena masoobii sadi biddeena masoobii afur quufte tiriisi nyaachifne si qubsine Rufte aramke kaisa aramke bakka quufaa tana kaisa rufte quuftee nyaatte abaan hin banin nuti warri jimmaa bar sababa nuti dhufne as keessatti isini qaraanuu fi nagaan bobbaaltanii galtanii jekka qamaatanii yaatan kana wooma ifiin deemtan isini fakkaata diiniif biyyaa baaneer jageessichi yaa masoobii shilingii biddeenaati quuftee lakki masoobii ati samii gubbaa nu deemu jira usbo masoobii tam shilingii sirraa himatan yaate riiraan sirraa hubaati yoom takkaa saabun hambitadhu naan jette asitti nama sadi garuu jira ittiin ede bulee argee tana shilingii sirraa baa handoodeen fadhaa handoodeen malee huccuu jechuun fadhu jettee lagarratti eenyu aboo siimi halaga xarafatti handoodee buqqisee akka dhakaa gubbatti huccuu cuf godhu kaayyoof akkas godhanne boo diiniif baane nuti warri jimmaa bar buna nuti achi yoo misnuun bar akkas qamaatanii jimaan san isinirraa hubatteema diliif baane nuti nuyire warri diliif baane nyaachisa eeka biddeena ganama subii faatuma jaartiin tiyya osoo faxara naan kamni dura siin qallitu boo qaariyaan hubaasaa jennee dhufnaan nuti fi buu qaariyaan nuun hin jenne si beekati ጊዜ nuti wal dhabnee walitti arree dhuftee nama dubbattaatis sa'a namni jaarsaaf jaartee walitti dubbatu malee nyaata nama hin gaafatta sa'a namni aara qabu yaayin teessa yeroo qabdi oofa mataan kan qabna hidhattan yaalli mitidi yaayi ummata yaayi eegumaati dhufte yaayin dillitu inumaa dubbii biraa feetaawati warra ibro ammadiin qaban gaariyaadha nama teessifattanii jin nuti bar bunni nuti asii oomishu bar asii biyyaalatti ergama aboo darasaa kuma jimma maaltu waacuu tana shee zaburii biti ka teessaa jiru asii kuma ija teessaa hin jiru asii machaaraadhaan galamso waacuu jimma maaltu gaa jimma biyya mootii jimma nuti warri jimmaa bar ni boonnaa bar warri jimmaa Ifin bonna. Warra harantee gaafatta seenaa hundee jalarraa kaasii haga gubbat jaarraa abbaa gadarraan jiraanu malee ha duniyaa dhiisee qabsoo gobbeen. Goota kan qabdan nuti abbaa jibaarra mootii keenya hacaaluu deengaddatu yoo saruu kanneen. Aboo jaarraa abbaa gadaa eleboo qiltuu hundeerraa kaasi meeyirarraa kaasi. Goota tabaati himeetiin fixa goota nuti jimma bakkaa'ee fixa warra makka mana jaaree warra asii makka mana jaaree abbaa jibaar isteet jaanii kun ofarajjiin deeyitee ilaalu jirti qoya mee zamaano maali ati wanni si lolchiisu istiidiyoo ati yoo mee yaadni keessa maali wanni si wal lolchiisu jiru kun maali mee ganda kiyyaan falmachuu jira ganda kiyyaan falmachuu ganda kiyya maatu ka inni ganda kiyya maatu kwa ati maali qoy sabni kee maali ati maali sabni Oromo Islam sakam saba kee boo sabni kee maali Wanni dha. gaafanne
Oromoo dhaqa. Ati yoo? Oromoo. Saba Oromo nakataisir kala Oromo. Ati Oromoo Jimmaati. Ati Oromoo Harargeeti. Gisee Aya. namni biraa isin tuqee waluu qabdan malee isin gisee wal nyaattan ka alaamaa isiniin haa jiru. Qoya. Dhuga. Mee isiniyaa kan ammaan tana naannoo tana isin rabbi biratti filattaniiti naannoo tana qubatte. Ati yaa rabbi Harargee na godhi jettee garaadhaa keessatti himatte. Ati yoo Jimma yaa rabbi na godhi jettee himatte garaadhaa keessatti. Ni himattanii isin lamaanuu. Niman. Maali duuba wanni ati ganda keetiif wal loltanii biyya namaa baqattummaa keessa wal fixxanii achi deemtan ajanda TikTok gubbaa dhuftan ajanda arrabuma keessan daddabne bikka amma namni gurguddaan jirutti teessanii ol arabtan maali dila kana hunda rakkinni isin irra ga'e hay yoo wal taatanii tokko taatanii waan tokko dalaydanii dalagatanii biyya jijjiirrattan hiriyaan teessan dalagattee biyya jijjiiru jirti maali isin wanni asirraa wal nyaataa oltan ifiifuun utuu aga kana amma dafaati afoonaa illaa waliin jaadhiifama wal gaafadha hay. Dura inni aanan jiru. Boo Jain kamtu irra guddaa isin lamaan keessa? Isaan irra guddaa. Jain istiidiyoo yoo irra guddaa taate. Akkam jeeta? Isaan irra guddaadha jee. Yaa inni baana kan. Samuun baana. Umri yoo taate ana. Umriin siimi Sammuudhaan baana malee umriin aya nama irra xiqqaatu dhiifama jaan. Jaana dura jira. Istiidiyooti dhiifama gaafadhu. Amata. Istiidiyooti dhiifama gaafadhu. Eebiif durana rabdeemi. Ifiif dura si arrabse hayyee zammaanuu gaafadhu. Nuti ilmaan abbaa tokkooti. Anumaatu jaani dhiise anumaa jaani eebiif durana rabsu sumaan irra guddaadha. Dhiiba moo shayitaanaan dhufe ni butame. Dhiifama yenas lubbuu teenya jala gorreetii wal dhabne. Dhiifama Harargee fi Jimma Arsii Wallaggaa hundi ilmaan Oromoo ilmaan abbaa tokkooti. Nuti wal nyaachuun nurraan bareedu. Nuti saba biraatu hammannee wajji jiraannaa nuti wal jaalannee tokko taanee akka qaama tokkotti wajji jiraachuu qabnu. Mee natti asii qe'aa buleessa kiyya nama barame gurbaa Jimma. Ana gurbaa Harargee kan. Mee ajji. Adawii gara. Adawii garaa gubna. Hooyyaa taliina kiyya. Taliina kiyya. Kottiyaa mirqaanaa kiyya. Mirqaanaa. Thank you. Akkamii agartan galatoomaa. Akkamii agartan warri manaa isinitti tole jaalattanii yaanni isinii tahee. Akkuma gartee uummanni Jimmaatii fi uummanni Harargee waliin deemu